Kan jirtu hordoftoota Gaammee Miidiyaa kutaa darbe keessatti bootii akkamitti akka hojjennu ilaaluu jalqabnee turre. Kanaaf amma kutaa lammaffaadha jechuudha. Kallattiimaan viidiyoo keenyatti fufna jechuudha. Warri kutaa jalqabaa ilaallee kutaa jalqabaa keessatti bootii keenya banannee waan jirruuf kutaa jalqabaa ilaaluu hin dagatinaa. Kanaaf amma kutaa lammaffaa keessatti immoo yeroo namni tokko staarti godhee galu akkamittiin akka isa simannu yookaan weelkaam meseejii fi akkasumas immoo bataniiwwan tokko tokko gara bootii keenyatti daballa jechuudha. Kanaaf amma xumura viidiyoo kanaatti nu faana tura. Bootii milkaa'aa ta'e tokko jechuu barbaadan viidiyoo kana xumuruu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf nu faana tura. Kanaaf jalqaba yeroo nam tokko staarti godhu weelkaam meseejii agarsiisuu ni qabna jechuudha. Kanaaf weelkaam meseejii agarsiisuudhaaf jalqaba gara kam deemna jechuudha. Admiin kan jedhu jira bakka kana admiin bakka kana jedhu kana deemna jechuudha. Kanaaf bakka admiin jedhu kana gaafa deemnee riibuun meseejii for staart kan jedhu jira. By the way bootiin kun yoo nama 500 ol ta'e qarshii isinii kaffaluu danda'a jechuudha. Monitaayiz gochuu dandeessu. Kanaaf bootiin gosa akkasii baay'ee isin fayyada jechuudha. Kanaaf osoo banattanii gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf bakka kana dhuftu jechuudha. Bakka kanatti namticha simachuu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo simattan maal jechuuni? Kanaaf ani teekstii salphaa tokko barreesseera. Kanaaf isin bareechitanii barreeffachuu qabdu jechuudha. Teekstii weelkaam meseejiin baay'ee wanta barbaachisaa waan ta'eef bareechitanii barreeffachuu qabdu jechuudha. Kanaaf an garuu barreeffadhu hin jira. Kanaaf maalum godha jechuudha. Akka argattan jedha baga nagaan gara bootii keenya dhufte jedha. Yeroo kanatti maqaa namticha waamaa hin jiru jechuudha. Kanaaf maqaa namtichaa waamuu qabna jechuudha. Jechuun bootiin tokko yeroo maqaa keessanii waamee waa tokko isinitti agarsiisuu fi yeroo cal jedhee isinitti agarsiisu miirri isinitti dhaga'amu tokko miti yookaan miirri nama fayyadamu isinitti dhaga'amu tokko miti jechuudha. Yoo maqaa isaa sana akkas gochuu danda'a ta'e bootiin sun akka dhugaatii yookaan akka waan guddaa jechuu danda'utti yaada jechuudha namni. Kanaaf namni gaafa gara bootii keenyatti dhufu maqaa isaa akka waamuu barbaanne koodii wayii barreessina jechuudha. Bakka kanatti koodii kanas mallattoo parsantii 2 fi weetikaadhaan farastiin himi jenna jechuudha. Koodiiwwan akkasii jiru kan akka firiitti fayyadamnu naannoo 5 tokko jiru. Garuu erga yeroo itti guddifattan yookaan yoo upgrade godhattan akkaawuntii keessanii koodiiwwan akkasii yookaan makroo kan jennu jiru. Wanti fayyadamtan baay'ee jira jechuudha. Warreen firii kanatti fayyadamuu dandeessanii barbaadan na gaafachuu dandeessu jechuudha. Koomentii irratti karaa keessaa siif erguu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo xumurru siin deemna jechuudha. Gargaarsan fideera jechuudha. Seef meseejii kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Illaan baasan kan jedhu kana itti deemna jechuudha. Kanaaf amma namni tokko staarti gaafa godhu maal agarsiisaa kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Gargaarsan Gaammee Miidiyaa baga nagaan gara bootii keenya dhufte jedha. Akka argarsan maqaa Gaammee Miidiyaan maqaa akkaawuntii koodha. Kanaaf maqaa akkaawuntii kootiin waamee na dubbisaa jira jechuudha. Kanaaf namni staarti gaafa godhu meseejiin kun itti mul'atu batanoonni kun hin jiranii yookaan akkaawuntii biraatiin gallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun pilaasiidha. Teelegiraamiitiin akkaawuntii biraatiin gallee ilaalla jechuudha. Kanaaf bootii keenya sartaa goonuu Gaammee
deemuu boot jennee sarchi goona jechuudha. Akka argartan bootiin keenya nuuf dhufee jira jechuudha. Kanaaf bootii keenyatti sarchi goona jechuudha. Akka argartan wantoonni nuyi kutaa tokkoffaa keessatti galchine mul'ata jechuudha. Start goona jechuudha. Akka argartan beekii bakka nagaan gara bootii keenya dhufte kan jedhu ergaan dhaqqabee jira jechuudha. Kanaaf akka argartan komaandoon isaas jiru. Kanaaf hojii keenya jecha bakka kanatti ilaalla jechuudha. Kan biraa wantani sitti agarsiisuun barbaadu yeroo namoonni start godhanii galan welcome message sana faana osoo chaanaal keessan faana chaanaal keessan faana gochuun gaariidha. Kanaaf akkamitti chaanaal keenya add gochuu dandeenya kan jedhu ol faana ilaalla jechuudha. Kanaaf admin kan jedhu magaalaa. Kanaaf sana booddee message for start kan jedhutu kuna. Kanaaf barbaadan kanatti jalatti username chaanaal keessanii dabaluu dandeessu. Hangaruu liivaatis jedheen akkuma jiru taampiseen jalatti batanii tokkoon dabalaa jechuudha. Kanaaf bakanicha URL pop-up fi komaandii dandeessa jechuudha. Tokko tokkoon warra kana tokko tokkoon ol faana ilaalla kutaawwan kana keessatti amma garuu URL fayyadamu jechuudha. Kanaaf kan inni fayyadamu laayinii lama ta'uu qaba jechuudha. Inni tokkoffaan maqaa batanii sanaa akkas ta'uu qaba. Inni lammaffaan immoo yeroo batanii itti tuqamu gara kamitti akka deemu barbaadanii kan jedhudha. Kanaaf isaaf liinkii koppii gootanii jiraatan liinkicha gashitu jechuudha. Kanaaf liinkii koppii godhadheera liinkicha gashaa jechuudha. Sendiin jira. Akka argartan batanii tokko dabalameera jechuudha. Bataniiwwan warra pop-up fi komaandii kutaawwan itti aanutti ol faana ilaalla rakkoon qabu. Amma URL fayyadamneerra jechuudha. Save message jenna jechuudha. Kanaaf akkaawuntii isa tokkoon deebinee ilaalla. Kanaaf akkaawuntii isa tokkoon deebinee ilaalla. Kunooti amma refresh haa goonu start. Kanaaf akkuma argartan bataniin tokko jalatti dabalameera jechuudha. Gaafa isa tuqnu gara chaanaalitti geessa jechuudha. Gara liinkiin gashitanitti. Kanaaf bifa kanaan welcome message godhattan gaarii ta'a jechuudha. Yoo batanii baay'isuu baattan gaariidha. Kanaaf kan biraatti dabala jechuudha. Akkuma argartan bakka kanatti bataniin biraan jiru. Kanaaf batanoota beezikii ta'an galchinaa jechuudha. Kanaaf deemina jechuudha. Batanii add gochuudhaaf wanti nuti goonu tokkoffaa fi elfite admin kan jedhu kuna. Sana booddee wantoota akkasii nu dhufan keessaa batan editor kan jedhu tokkona jechuudha. Kanaaf batanii inni beezikii barbaannu jechuudha. Galchina jechuudha. Isin kan barbaadan ilaaltanii dabalachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaan account tokkoffaa account lammaffaan info sadaffaan kanaaf akka argartan batanii warra beezikii jedhaman galchannee jira jechuudha. Kanaaf batanoota kana akkamittiin sirreeffachuu dandeenya kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Kanaaf akkaawunta kan jedhu tokkoffaa irraa ta'u baalaansi kan jedhu kana akka ol ba'uu waan hin barbaaduuf mara waan jiruuf ganaa tokko tokkoon ol ba'u irra isa daawun jedhu kan gara gadiitti agarsiisu kan tuqaa jechuudha. Sana booddee ol naaf baaseera jechuudha. Ammas toora lammaffaarra waan hin barbaadeef gadiin fidadha. Sana booddee xinnoo akkaawuntiin gara bitaarra akka oolu waan hin barbaadeef asiin bota jechuudha. Kanaaf bifa kanaan batanoota kana tuttuqxanii sirreeffachuu dandeessa jechuudha.
ani sa'aatii qusachuu jecha bakka kana nan ariifachiisa jechuudha. Akka argaa jirtan waan batoonota keenya warra beeksisa keenya galchanneerra jechuudha. Kanaaf batoonota kanatti fayyadamnee hojjenna jechuudha. Kanaaf akkaawuntii namoota irratti immoo maal fakkaatee akka mul'atu wal faana ilaalla jechuudha. Kanaaf akkaawuntii keenya keessa tokkotti dabarree ilaalla jechuudha. Akka argaa jirtan amma homtuu hin jiru kan bataniin yeroo waa tokko isin edit gosan kan galuu fi gaafa isaan refresh godhanidha jechuudha. Kanaaf start kan jedhu tuqanii refresh akka godhan itti himuu qabdu jechuudha. Kanaaf akka argaa jirtan batanoonni kun dhufaniiru. Gaafa tuqnu garuu waan nuyi tuqne sana nuuf deebisa jechuudha. Kanuma nuuf deebisa jechuudha. Kanaaf yeroo batanoonni kun tuqaman akka ergaa ergan akkamittiin gochuu dandeenya kan jedhu immoo kutaa itti aanu keessatti kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf kutaawwan dhufan ilaalaa jechuudha. Bootii milkaa'aa ta'e tokko uumuudhaaf. Kanaaf kutaan kun kanuma xumurameera. Galatoomaa.